Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun ETV Afaan Oromooti. ETV'n Afaan Oromoo dhimmoota garaa garaa irratti keessummoota garaa garaa haasofsiisaa turuun isaa ni yaadatama. Har'as dhimma filannoo bara 2013 irratti mari'achuudhaaf keessummaa tokko asii qabna. Keessummaan keenya Dr. Abarraa Daggafaa jedhamu. Dhimmoota filannoo kanaan wal qabatan irratti bal'inaan kan haasofnu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Dr. Abarraa Daggafaa gaaffiif deebii isin wajjin taasifnuuf eeyyamoo ta'uu keessaniif ulfaadhaa galatooma isiniin jedha. Isinillee naaf heeruu keessaniif galatooma. Mee gara gaaffii keenyatti deemnaa. Filannoo bara 2013tti filatamuu milkeessuudhaaf qophiin boordiin filannoo Itoophiyaa taasisaa jiru maal fakkaata kanarraa haa kaanu? Egaa boordiin filannoo qophii godhu irratti kan inni irratti qophaa'umaadha. Dura aangoo fi itti gaafatamummaa boordii ilaalchisee heerrii fi seerri labsiin bahan maal akka ta'an egaa sirriitti hubatee booddee itti gaafatama isaa raawwachuu fi akkaataa labsiileen jiran kun ka'anitti duraan dursee kan inni godhumaadha. Egaa seerota kana hubatee booddee kana keessatti filannoo haqa qabeessa bilisaa fi madaalawaa taasisuu fi kan keessatti hirmatan eenyu fa'i kan qooda qabaatan eenyu fa'i isa jedhu beekuun barbaachisaa sababii ta'ee fi kanaafuu boordiin akka boordiitti hojii kana raawwachiisuu keessatti qooda guddaa qaba. Isa kanaaf immoo isaa wajjin kan hojjetanii filannoo kana milkeessuu danda'an qophiin isaan godhan yookiin waliin isa ta'u mata mataan godhan murteessaa ta'uusaa hubatee warri paartileen siyaasaa jiran filattoonni jaarmileen hawaasaa mootummaan warri dorgoman filatamuuf dorgoman kun hundumtuu qooda qabaachuu isaanii eega hubatee booddee isaan kana wajjin hariiroo attamii uummachuutu irra jira, qajeelfama attamii baasuutu irra jira jedhee duraan dursee kan inni ilaale seerota kana irratti hundaa'ee qajeelfamoota adda addaa baasuu irratti bobba'ee kanaafuu qajeelfamoota kana paartileen galmaa'an yoo jiraatanii akkamittiin galmaa'u ulaagaaleen isaa maadhaa maaltu isaanirraa eegamaa isa jedhuuf isaaniif qajeelfama baasanii isaanii wajjin marii gochuun waan tokko ture. Inni biraa jaarmileen siyaasaa kun immoo yeroo adda addaatti kan isaan gaafatan ni jira. Kun sirraa'uu qabaa karaa keessan jiranii kan isaan nu gaafatan jira. Labsiilee ba'an irrattis qoodi isaan qabaataa turan tureera. Kanaafuu yeroo adda addaatti marii isaanii wajjin gochaa turre. Inni biraa filattoonni barachuun irra jiru sababii ta'e waa'ee filannoo kanaa isaan kana barsiisuuf immoo humni nuti uummata filachuuf qophaa'u kana ittiin barsiifnu beekamuuf bobbaasuun sababii nurra jiruu fi isaan kana irratti immoo eenyufaatu hirmachuu danda'a jennee jaarmilee siyaasaa gurmaa'anii seeraan beekamtii qabaatanii jiraatan biyya kana keessaa akkaataa isaan itti barnoota kennuu kanarratti hirmatan gochuu fi isaaniif waamicha goonee calleessinee ragaa barbaachisu kenninee fi qajeelfamoota jiran beeksifnee isa kana qophii kan inni godhaa jiru karaa jaarmiyaalee barsiisanii kanarra jirra. Inni biraa jarri kun yeroo jaarmiyaaleen hawaasaa gurmaa'anii jiran kun kan barsiisanii maanuwaaliin barnootaa jiraachuu qaba. Kanaafuu isatti aansinee kan nuti goone maadhaa maanuwaaliin kan ittiin barsiifaman kun qophaa'uu qabu sababii ta'ee fi isaan kana qopheessuu irratti yeroo fudhannee isaan kana qopheessaa turre. Eega qopheessinee booda immoo afaanota adda addaa biyyoota kana keessatti uummanni filannoof deemu ittiin baratu qophaa'uun sababii irra jiruu fi isaan kana gara afaanota adda addaatti hiiksifnee
qopheessinee jirra. Isaan kana gara fuulduraatti jaarmiyaalee bobba'an kanaaf eega hirree booddaa leenjii barbaachisu immoo kennuufiin sababiin irra jiruu fi leenjii kanaafis kan ta'an maanoolatu qopheessinee warra leenjii kana kennanis immoo filannee ulaagaalee barbaachisan barsiisuudhaaf jarra kana kan leenjisan kana eenyufaa ta'uu qabu isa jedhu kana qopheessinee ulaagaalee adda addaa qopheessinee isaan kana secaa jirra. Egaa qophii akkasiirra jirra jechuudha karaa barnoota kennuutii fi karaa paartiilee siyaasaatiin kana gochaa jirra jechuudha. Inni biraa paartiileen siyaasaa yeroo dorgommiitti bobba'anii miidiyaa adda addaatti gargaaramuutu irra jira. Kanaafuu miidiyaa kanarratti yommuu bobba'anii yaada adda addaa dhiyeeffatan kaampeenii godhanii karaa itti qilleensa irratti yaada isaanii dhiyeeffatanii isana qoonnee fi akkamittiin qoodamaa ulaagaaleen jiran maayinni isa jedhu kanas qopheessinee akkaataa isaan itti kanarratti fudhatanii qopheessinee sagantaa isaan ittiin bobba'uu danda'an qopheeffataa jirra jechuudha. Inni biraa kan nuti gochuu irra jirru naannoon filannoo itti godhamanii biyya kana keessaa mana mareetii fi beekamuu sababii qabanii fi naannoleen filannoo itti godhan የምርጫ ክልል isa jedhaniin kana sirriitti beeknee isaan kun eenyufaa iddoo kam akka jiran beekuun sababii nurra tureef isa kana sirriitti beeknee beeksifnee jirra. Inni biraa kanafumaadha. Buufataaleen filannoon itti godhaman jiru. Buufataaleen kun sirriitti beekamanii lakkoofsi isaanii beekamuun sababii irra jiruu fi isaan kana sirriitti adda baafachaa jirra. Inni biraa immoo isa kana faana filannoo kana raawwachiisuuf humnoonni nu barbaachisan jiru buufataalee filannoo kanatti. Kanaafuu isa kanatti immoo bobba'anii kan hojii kana nu raawwatan filannoo kana nu raawwachiisanii filachuudhaa fi sagantaa baafannee itti adeemaa jirra. Gara galmee filattootaatti adeemnuti. Galmee filattoota sagantaan ba'ee jira. Meeshaaleen isaaf barbaachisan immoo jiru kaardii dabalatee jechuudha. Isaan kunniin qophii hammam gahaa ta'etu irratti taasifamee jira. Keessaayyuu kaardiiwwan kunniin akkuma barbaadame qaamolee garaagaraa harka akka hin galle dhoksaan isaa eegamee akkaataa kamiin ittiin qophaa'amaa jirame isarratti haasofnu. Inni kun meeshaalee filannoof nu gargaaran ilaalchisee isa kanarratti duraa ka'ee iyyuu utuu filannoon kun hin darbini filannoon vaayirasiirraa sababii ka'eef utuu hin darbini qophii gaarii goonee turre meeshaalee nu barbaachisan karaa kanaanii kan hafan maadhaa isattiin filatanii sana filattoonni isaan kana malee wanti galmeen filattoota ittiin galmeessuudhaaf barbaachisan hundumtinuu kanarratti qophii barbaachisu gooneerraa isaan barbaachisan kun hundumtinuu qophaa'anii addana galanii jiru. Garuu kan hin qophaa'in maadhaa sababii of eeggannaa guddaa barbaachisuu fi kan uummanni ittiin filatu suni ganaa qophaa'a. Wanta achirratti guutamuu qabanii guutuun irra jira. Inni biraa immoo warri filataman kaadhimamtoonni beekamuu qabu. Kanaafuu isaan kun dhumarratti kan qophaa'anidha. Isarratti hundoofne kan dhumarratti baafne filattoonni yommuu dhufanii isa ilaalaniitu filatu. Kanaafuu isa qopheessuudhaa fi itti qophiirra jirra malee hin xumurresa. Filannoon bara 2013 kuni haqa qabeessa dimokiraatawaa akka ta'u nagaan akka xumuramu boordiin filannoo kutannoo akkamii qaba? Kutannoo inni jedhu kun gaaffii
ulfaataadha kutannoon himaadha. Kutannoon haala jiranii wal faana ilaalamuu qabaanii boordiin filannoo qophii godhu qabaa. Qophiin inni godhu immoo dandeettii isaa waliin wal faana ilaalama. Kanaafuu boordii filannoo yoo fudhanne boordiin kun boordii haaraadha. Filannoo ilaalchisee muuxannoon warreen as keessa jiranii qaban isa duwwaa utuu hin taane humni namaa nu itti gargaaramnu baay'een isaa haaraadha. Reefuudha humna mana kana guuttachaa jirra. Kanaafuu irri guddaan muuxannoo gahaa qabu jechuun nama dhiba. Ogummaa iyyuu immoo filannoo gaggeessuun ogummaa barbaada. Muuxannootti dabalatee ogummaa barbaada. Kanaafuu ogummaa kanaa seera beekuun waan tokko. Ogummaa ittiin filannoo gaggeessuun gaafatu gochuun immoo waan biraati. Kanaafuu akkan sila isiniin jedhee filannoo karaa keenya barbaachisu seerri maal nurraa gaafata. Itti gaafatamummaa aangoon filannoo boordii maayinni isa jedhuun isa faana waan qophii gochuu qabnu qajeelfamoota bahuu qabanii caasaalee asii ka'ee amma godaatti damee lee ijaarrachuu kana hundumaa gochaa turre karaa keenyaan keessatti meeshaalee qopheeffataa turreerra. Innaa kanaafuu karaa keenya hamma dandeettii keenyaatti waan gochuu nurra jiru gochaa jirra. Garuu filannoo haqa qabeessa madaalawaa bilisa ta'e gochuu fi filannoo keessatti kan qooda qaban hundumtuu kanan ergammaa kaase filatamtoonni paartileen siyaasaa jaarmileen hawaasaa adda addaa mootummaan qooda isaanii waan isaan irraa barbaachisu haala filannoon haqa ta'e bilisa ta'e madaalawaa ta'e keessatti godhamu haala sana aanjessuu keessatti qooda guddaa qabu. Kanaafuu boordiin filannoo kophaasaa qophii inni godhu filannoo kana bilisaa haqa qabeessaa fi madaalawaa taasisa jechuun nama rakkisa. Garuu akka sila jedhee karaa keenya akka qaama tokkootti qoodichi keessaa fudhatuuf kana raawwachiisuuf hoogganuuf waan nurraa barbaachisu gochaa jirra. Garuu haalleen danqaa ta'an nuun ala yoo jiraatanii inni kun egaa filannichi haqa qabaa madaalawaa fi bilisa ta'uu isaa irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a. Garuu karaa keenya murannoon keenya akka nama sila jedhe dandeettiin akkuma jirutti ta'ee hamma dandeettii keenya keessa jirutti qophii barbaachisu gochaa jirra. Yeroo mootummaa ce'umsaa irraa kaasee keessa yeroo sanittis snap election tokko gaggeeffamee ture hamma bara 2007 jechuudha. Adeemsi filannoo ni beekama. Haala inni keessatti gaggeeffamaa ture haqa qabeessummaa isaa irratti na sanirraa ka'eeti uummanni shakkiiwwan garaagaraa qaba. Tarii uummanni bahee filachuuf iyyuu shakkuu danda'a. Kun akka hin taane tarii boordiin filannoo maal gochuu qaba? Rakkoon weerara vaayirasii koronaa kun illee jiraate uummanni bahee kaardii fudhatee sagalee isaa akka kennu gochuu keessatti gaheen boordii filannoo maal ta'uu qaba? Maal gochuus qabame? Gaheen boordii filannoo uummanni bahee akka filatuu fi akka ergammaa jedhee filannoon maaliif barbaachisa? Filannoon maadhaa? Filannoon yommuu godhamu maal gochuu qaba? Uummanni filachuu bahu kun namumti filatu yommuu eenyu isa jedhu kana sirriitti hubachiisee filannoo yeroo kam godhama? Filataan inni kamiyyuu yoom eessatti argamee filachuu akka qabu ni barsiisa. Kanaafiyyuu barnoota filattootaa kan jedhu qabna nuti. Innaa barnooti kuni filattoota duwwaa otoo hin taane kaadhimamtootaafis paartilee siyaasaatiifis uummatuma kana keessatti qooda fudhatu hundumaaf kan barbaachisanidha. Kanaafuu akka argammaa jenne jaarmileen siyaasaa galmaa'anii nus karaa keenya kan nu goonutti dabalatee miidiyaaleen adda addaan qooda akka isaan irratti fudhatan gochuu keessatti isaan kun immoo bobba'anii hamma lafa uummata sun jirutti dhaqanii fuulaaf fuulatti uummata kana akka isaan barsiisaniif
qophiin godhamaa jira. Akka argamaa jenne maanuwaalii qopheessine afaan adda addaatti hiikneerra. Garuu uummati bahee ni filataayi shakkii qabaa isa jedhuu fi akkan argamaa jedhee haalleen lafarra jiran uummati kun sodaarraa bilisa ta'ee sodaan vaayirasii akka argamaa jette ni jira. Garuu vaayirasiidhaa fi of eeggannoon barbaachisan maal ta'uu akka qaban barnoota kenninu keessatti akka inni dabalamu goone haala inni itti kennamu wayyeessuudhaa fi namoota nu gargaaran waajjiruma keenya keessatti iyyuu filannee namoota karaa kanaan gorsa barbaachisu nuuf kennan qajeelfama nuuf kennan dhiyeenyatti qacarree karaa kanaan itti adeemaa qophii barbaachisu gochaa jirra. Garuu filannoon karaa biraatiin namni sodaatee bahuu kan inni dhiisu dhimmi nagaa jiraachuu danda'a. Paartileen qooda fudhachuuf dhiisuun isaanii wanti akkasii dhiibbaa inni godhu jiraachuu danda'a ta'a. Garuu karaa keenyaanii waan hubachiisuun nurra jiru hubachiisuuf qophiidha. Lafa hubachiisuu dandeenyutti. Fakkeenyaaf lafa itti hubachiisuu hin dandeenye nuumtiyyuu qaamaan dhannee barsiisuu hin dandeenyu yoo ta'e waan miidiyaarra dabarsinu malee isa kana homaa gochuu hin dandeenyu waan humna keenya alaa jechuudha. Waan humna keenya keessa jiru dandeettii keenya keessa jiru garuu qophii barbaachisu goonaa garuu uummati immoo karaasaa waan isarraa barbaachisu haala isaaf tolu akka inni uumamu gochuu fi warri argamaa jenne mootummaan paartileen siyaasaa hundumti isaanii hawaasni guutuun lammiileen Itoophiyaa hundumtuu filannoon kun filannoo fiixaan bahu haqa qabeessa akka ta'u gochuu keessatti qooda isaanirraa barbaachisu raawwachuutu isaanirra jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa ulaagaalee paartileen siyaasaa ittiin galmaa'an baasee jira. Filannoo keessatti illee akkaataa isaan ittiin galmaa'uu danda'an jechuudha. Haaluma kanaan paartilee tokko akka ta'anii dhaabbatanii of ilaalan haqaati kan ture. Garuu ammas baay'eedha paartileen siyaasaa jiran sadarkaa naannootti sadarkaa biyyatti illee baay'inni isaanii baay'eedha. Baay'achuun paartilee siyaasaa kun ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti carraadha moo sodaadha kana yaada keessan? Dhiibbaan boordii filannoo irratti yoo qabaatan akkamitti ibsama? Dhiibbaa baay'inni paartilee siyaasaa baay'inni isaa qabaatu yoo jiraate yeroo paartilee kana galmeessinu nama muraasa asii qabnuuni yeroo isaan baay'atanii dhufanii secca'anii ilaaluun hammam ulaagaalee seerri gaafatu kana guuttatanii hin guuttanne namoota mallatteessanii fidachuun guutaniiru moo hin guunne isaan kana modhannee sirriidhumatti godhan moo hin godhan jennee yeroo adda addaatti namoota bobbaafnee kana ilaaluu irratti yeroo paartileen baay'atan nama rakkisaa isa duwwaa otoo hin taane yeroo dhuma irratti waraqaa filannoo sana fuunee baafnu iyyuu warri dorgoman kun yoo hin baay'atu ta'e wanti qophaa'ee ummatii ittiin fuudhee hojjetu sun iyyuu rakkisaa ta'uu danda'a teekniikali. Kanaaf isa kanaan rakkinni akkasii jiraachuu danda'a. Inni kun karaa bulchiinsa isaatti jechuudha. Kana ala garuu ijaarsa demokiraasii irratti dhiibbaa inni qabu isa jedhuu fi inni kun hundumti isaanii bilisa ta'anii ni dorgomu yoo ta'e kan inni irratti hundaa'u akka kootti isaan kun maal qabataniitu dhiyaatan uummata sanaa fi uummata isaan filatuu fi isa jedhutu murteessee darbuuf kufuu isaanii kan dhumarratti yoo sirriidhumatti dorgommiin sirriin godhame uummanni kun hin hubataa abalu maallaa fidee dhufaa jira abalumoo maallaa fidee dhufaa hin jiru kanaafuu isa kamiin filachuun narra jira isa jedhu irratti hundaa'etu murtaa'a. Dhuguma immoo jalqaba amala demokiraasii keessatti aadaa demokiraasii keessatti booddeetti sababii jirruu fi paartileen cimanii waliin dorgomanii humna walii ilaalanii uummatis immoo sirriitti muuxannoo isaarratti hundaa'ee paartii isa kamtu sirriitti uummata kanaaf waa qabatee dhiyaate isa jedhu irratti muuxannoo hin qabu haalli nuti keessa darbinee
siyaasi biyya kanaa daddaaqamaa kanas gaheedha. Kanaaf sun yeroodhaaf waan jiruudha malee fuulduratti yeroo demokiraasiin biyya kanaa jabaachaa dhufu paartileen kunis xiqqaataa dhufu jennee jedhee yaadan akka kootti. Kanaaf akka ergamaa jedhee rakkina muraasa danqaa muraasa nutti fiduu danda'u garuu baay'isaaniif mataa isaaniitii fi walitti dhufanii humna isaanii jabeeffatanii uummataaf immoo filannoo filmaata kan isaan keessaa filatan gaarii ta'uu fi akkas yoo ta'e wayya. Garuu demokiraasii irratti rakkina uumu filannoon kun filannoo haqaa hin ta'u isa jedhu irratti dhiibbaan isaan fidan muraasa jedhee yaadan akka kootti. Waa'ee qooda filannoo kana keessatti qooda fudhattoota kaasaa ta'e kan turtanii tokko mootummaa filattoota paartilee siyaasaati. Tarii milkaa'ina isaa keessatti qoonni hawaasa siviilillee olaanaa waan ta'eef hawaasni siviilii kun filannoo kana bilkeessuu keessatti akka hirmaatan gochuu keessatti hojiin hojjetan maal fakkaata? Inni kun gaaffii gaariidha. Hawaasa siviiliitiif egaa nuti tokkoffaa karaa keenya karaa itti toora ittiin barsiifnu qaba uummata akka uummataatti karaa attamiitiin uummata kana bira geenya barnoota kennamuu qabaniin isa jedhu qophii itti goonuu qabnaa sagantaa baafanne qabnaa karaa miidiyaanii afaan naannoo adda addaatiin uummata adda addaa karaa itti bira ga'uu dandeenyu bu'uura godhatee karaa miidiyaatiin uummata bira gahuudhaaf kan nuti goonu jira uummata bal'aa jechuu kooti. Afaan isaaniitiin kan bira gahuu yaallu community radio wanti jedhu jira. Amma maappii gooneerra maappii gochuu jechuun haguuggii miidiyaalee biyya kana keessa jiran broadcastii haa ta'uu kan reediyoo haa ta'uu kan TV haa ta'uu ilaalleerra lakkoofsa isaanii fudhanneen. Isaan kamtu iddoo kamitti hammam haguuggii attamii qabu jennee ilaalleerra. Naannolee adda addaa warri jiran community reediyoon kun jiru. Isaan kana bira gahuu fi maal gochuu qabna jennee karaa isaan kaanii uummata hundumaa amanuu danda'ame bira gahuuf warra paastoral maal jettu horsiisee bulaa bira gahuufis isaan bira hin sochiirra jiru. Isaan sochiirra jiran kan akkamittiin bira geenye isaaniinis barsiisuu dandeenya hubannoo akka isaan argataniif gochuu dandeenya isa jedhu irrattis wanta nu danda'ame hundumaa godhaa jirra. Inni biraa immoo hawaasni kun gurmaadha kan gurmaahan jiru karaa dubartootaa jira karaa dargaggootaa jira karaa adda addaa kan gurmaa'anii qaama isaanii kan rakkina kan qaban jiru isa qaama miidhamtoota isaan kanas akkamittiin bira gahuu dandeenya isa jedhu jaarmiyaalee isaan qabanii wajjin yeroo adda addaatti marii goonee akkaataa isaan bira gahuu danda'an lafa isaan jiran hundumaatti karaa isaanii maaltu gochuu fi qabna kan jedhu isaan mari'achiifnee isaan akkas yoo ta'e bira kana jara kana bira gahuu hin danda'ama jedhanii nutti himanii karaa isaanis qophii barbaachamuu danda'amu gooneerra kan nuti gochuu hin dandeenye baay'een jiraachuu danda'a warra qaama miidhamtoota ta'an kana bira gahuu fi hunduma isaanii sadarkaa Itoophiyaan irra jirtutti hunduma isaaniitiif akka fedhii isaaniitti qophii gochuu dandeenya jechuun dandeenya. Garuu maadha wanti isaan barbaachisu jedhu kana sirriitti hubannee waan nu barbaachisu hundumaa gochuu dandeenya. Warreen ijaaramanii jiran hundumaa immoo karaa jaarmiyaalee isaanii isaan bira geenye yoo bira gahuu dadhabne immoo karaa warreen asitti qopheeffannuuni bira gahuu akka danda'amutti caasaalee diriirfannee itti adeemaa jirra jechuudha. Hamma nu danda'amu haguuggiin barsiisa nuti kenninu uummanni isa kanaan hubatee tarna bahee akka inni filatu gochuu fi hamma nu danda'ame qophii gochaa jirra. Hawaasni siviilii marti qajeelummaadhumaan hirmaatuu danda'a wanti jedhamullee nama shakkisiisuu danda'a waan ta'eef isaan sanniin akkaataa kamiin to'atuu hin danda'amu tarii boordiin filannoo. Inni kun gammaadha nuti akka boordiin filannoo bilisa akka ilaalcha isaatti maayidha. Uummanni tokko muuxannoo biyya kam yoo dhan ilaallayyuu uummanni tokko filannoon maal akka ta'e beekuu qaba dura.
filannoon biyya tokko keessatti nama uummata sana bakka bu'ee waan fedhii uummata sana isaaf raawwatu karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa hawaasummaa naannoo isaatti wanti isa barbaachisan adda addaa jiru. Barnoota isa barbaachisaa, fayyaan isa barbaachisaa, karaan isa barbaachisaa, daandiin isa barbaachisaa, waan baay'eetu jira. Isaan kan ammoo kan isaaf raawwatu mootummaa keessatti bakka bu'oota isaati. Kan isa bakka bu'u, kan afaan isaa beeku, kan naannoo isaatii dhufe, kan rakkina isaa, dhukkuba isaa beeku yoo filatee akka inni lafa dhaqu hundumaatti wanta fedhii isaa raawwatu sababii beekuu fi uummati bilisummaan jiraatee dirreen itti filatan bilisa ta'ee taanaan uummanni bahee hin filatu inni jedhu rakkisaa ta'a. Sababiin isaa sababii bahee hin filanneef hin qabu. Danqaa jiru hundumaa uummati kun akka bahee hin filanne dorgommiin bilisa ta'e jiraatee uummati immoo akka bahee hin filanne karaa nagaasa ta'uu karaa kamiin yoo ta'u danqaan kun duraa hin ka'a taanaan warri duraa kaasuuf immoo mala isaas qaban dandeettii isaas qaban keessumaa mootummaan danquufis haala danqaa kana duraa kaasuufis qooda guddaa qaba jennee ilaallame. Kanaaf kanarratti karaa deeggarsa isaanirraa barbaachisu deeggarsa duwwaatu hin ta'in dirqama isaanirraa barbaachisu raawwachuu qabu jennee ilaalla kun. Hundumtuu dirqama isaa raawwannaan haalli jiru sirriitti wayyaa irra taanaan uummanni waan baay'ee hin filanneef hin qabu. Gara raawwachiiftoota filannootti haa ceenuti. Raawwachiiftoota filannoo kana gama qopheessuutiin hammam itti deemamee jira? Haalli isaan itti filataman maal fakkaata? Eenyutu isaan filate? Eessa fa'aa filatamanii? Paartilee biraatii akka paartilee siyaasaatiif akka loogni of eeggannoo isaan taasifamu kan inni irratti mee yaada keessatti? Inni kunis gaaffii xuruudha. Isa kana reefuudhatti seenaa jirra. Garuu akka ergammaa kaasee nuti itti gaafatamummaa fi aangoon boordii maadhasa jedhu keessatti filannoo kan raawwachiisan bilisa ta'uu qabu siyaasarraa. Karaa bilisa ta'een immoo filannoo kana raawwachiisuu kan danda'anii tu boordiin filannoo bobbaasaa jedha. Kanaafuu isaan kanaa bobbaasuudhaaf filachuudhaaf ulaagaaleen nuti baafnee jira. Ulaagaalee kana baafnee jaarmiyaaleen adda addaa jiru. Jaarmiyaaleen bilisa ta'anii ijaaraman mootummaa ala wanti jiran. Isaan kana iddoo hundumaatti arginee namoonni ulaagaalee sanarratti hundaa'anii akka isaan of kaadhiman akka isaan dhiyaatan gochuudhaaf karaa adda addaa waamichi godhamee warri afaanni jira siyaasarraa bilisa ta'uun jira isaan kana hundeeffannee waamicha gooneerra. Warri dhufan kun immoo kun egaa dhufuudhaaf waamicha. Eega dhufanii booda garuu nuti hin secaana. Akkamittiin secaanaa isa akka nuti keenya ulaagaalee nuti keenya sanatti filatamaniiru dandeettii barbaachisu sana qabu kan afaanii ilaalchisee lafatti bobba'an sanatti lafa nuti barbaannu sanatti dhaqanii afaan sana hin danda'u isa jedhu kana gundumaa eega adda baafannee booddee paartilee naannoo sanatti dorgoman niif dhiyeessina. Paartileen naannoo sanatti dorgoman immoo ilaalanii isaaniin kun ganaa si'achi kan goonuudha. Paartileen naannoo sanatti dorgoman immoo ilaalanii lakki abalu wanta akkasiitii fi sirrii miti isa fudhachuun bilisa miti siyaasarraa yoo jedhan isaan kana keessaa haqnaa jechuudha. Ragaa wajjin nu dhiyeessu yeroo isaan ragaa wajjin nu dhiyeessanii hin haqnaa jechuudha. Kanaaf akka kanatti itti adeemuuf jirraa
kun waan dhumate miti gana akka kanatti waamicha goone itti deemaa jirra jechuudha. Paartileen biyya keessatti muuxannoo filannoo qaban jiru kan biyya alaatii galan jiru qophiin isaanii kan isaan gaafatamu akkuma jirutti ta'eeti qophiin isaanii hojii isin hojjetan irratti dhiibbaa qaba. Egaa qophiin isaan godhanii gochuu dadhabanii dhiibbaan qabaata. Sababni isaa filannoon paartiilee dorgoman malee filannoo ta'uu hin danda'u. Innaa paartiileen dorgoman jiraachuutu irra jira uummanni immoo warra dorgoman kana keessaa filachuu qaba. Innaa kanaafuu filannoo taasisuu fi paartileen waliin dorgoman yaada waliin dorgomaa qabaatanii keessatti hirmachuu qabu. Qophii ilaalchisee egaa kun booda nu deebiseetu haala amma keessa jirru akkaataatti filannoo ammaa kanatti dhufne of dudduuba deebine ilaaluu qabna nuti. Filannoon kun akka filannoo kanaan duraa yeroo isaatti heera biyyattii ilaalchisee yeroo isaatti godhamu tun ta'in yeroon isaa darbee dhimma dhibee koronaa vaayirasiitiin kan ka'e darbee amma immoo haala koronaa vaayirasiin jiru ammayyuu jiru weerarri isaa jiru keessatti haala immoo filannoon darbe kun immoo dafee haa godhamu jedhamee gidduutti dagannaatu jira jechuun hin godhamu jedhamee dabarfamee hin godhama jedhamee immoo dhufe. Inni kun xinnoo qophii ati gootu irratti wantoo qaba argitee qalbii kee qophaa'aan ittiin dhiyaattu. Isa kanarraa kan ka'e paartileen baay'een isaanii yeroo itti fakkeenyaaf mallattoolee paartilee kana galmeessuuf ati akka labsii amma baheetti mallattoolee paartileen adda addaa galmaa'uudhaaf dhiyeeffachuu qaban lakkoofsi ni jira. Lakkoofsa sanaa guuttatanii dhiyeeffachuudhaaf rakkina nurra jira guuttachuu hin dandeenyu kan jedhu iyyata adda addaa dhiyeeffachaa turan marii walii wajjin goone wajjin. Warri kaan lakkoofsi sunuu gada siquu kan jedhu gaaffiin ture lakkoofsi inni hin darbiseera ta'e garuu isuma ta'ee iyyuu immoo guuttachuu irratti yeroon nu hanqata. Lammaffaa immoo nageenyi lafa akkasii deemnee gochuu hin dandeenye haala danqaatu ture haala namatti hin tolletu ture jedhanii dhiyeessanii haa ta'u iyyuu malee gaafa dhiyeessanii yeroo amma itti adeemnee ilaallu dhuguma rakkinni akka ture baay'een isaanii akka hin guuttanne ilaalleerra garuu kan guuttatan fudhannee kan yeroo gabaabaa keessatti immoo guuttachuuf danda'an akkaataa isin itti guutte hanqinni jiru yoo xinnoo ta'e akkaataan yeroo gabaabaa keessatti guuttatan itti himamee yeroodhaaf kan haqne ulaagaalee barbaachisan sana hundumaa keessaa kan isaan hin guuttanne yoo jiraate kan haqne jira kan fudhanne immoo jira. Kanaafuu qophii irratti booddeetti harkifachuun isaanii haala amma warri kaadhimamtoonni galmaa'ota isaanirra jira jedhu irratti dhiibbaa xinnoo qabaateera. Haa ta'u iyyuu malee kana hamma danda'ame itti adeemaadhuma jirra. Ammayyuu taanaan qophii karaa isaanii barbaachisu fakkeenyaaf kaadhimamtoota galmeessuutti deemna. Amma paartileen kun kaadhimamtoota kana galmeeffachuuf akka seeraa keenyaatti filattootatu duraa galmaa'aa ture akka labsii tureetti. Amma garuu filattoonni galmaa'uudhaaf qophiin barbaachisan baay'een sababii hafeef dura salphaatti kaadhimamtoota paartilee siyaasaa galmeessuu wayya jedhamee kan irratti murtaa'ee isatti deemuuf jira. Isumayyuu murteessinee isaan hammam qophiidha inni jedhamayyuu murteessaa ta'a jechuudha. Nuti amma yeroo isaa murteessineerraa baafnee dhiyeessineerra. Garuu isaan qophaa'anii isatti kaadhimamtoota barbaadaman dorgomuudhaaf jechuudha kun murteessaan. Hin dhiyeeffatan taanaan dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a filannicha irratti iyyuu. Kanaaf
paartileen kun yeroo kenname keessatti kaadhimamtoota isaanii qopheeffatanii filannoof deemuuf qophaa'uu qabu. Isaan qophii gochuu hin danda'an taanaan danqaa guddaa uuma jennee yaadname karaa keenya. Kanaafuu qophii isaanii irrattis ta'ee seerota boordiin filannoo baasuu irratti paartilee siyaasaa kanneen wajjin ni mari'attu jechuudha. Mari'achaa jirraa gara fuulduraattis mari'anna. Amma mari'annee kalendara baafne kana itti kennineerra. Garuu kaadhimamtootatti yommuu dhufu wanti haalli lafarra jiru kan duraa hidhaman jiru kan waan adda addaa kaasan jiru kan kaadhimamtoonni keenya kan nu dhiyeeffachuuf kan hidhaa keessa jiru isa kana ilaalchisee mootummaan karaa isaa waan gochuu qaba. Akka sila kaafne filannichi bilisaaf madaalawaaf haqa qabeessa ta'uutu irra jira yoo jenne paartileen siyaasaas karaa isaanii qophii isaaniif danda'amu hundumaa dirqama isaanii dhiyeeffachuun mootummaanis immoo danqaa lafarra jiran kana paartilee irraa ittisee karaa isaan itti bilisa ta'anii kaadhimamtoota isaa dhiyeeffatan warreen garmalee hidhaman yoo jiraate dafee hiikee warri immoo itti murtaa'ee akka kanatti qophiin barbaachisu godhamuu qaba. Kanaafuu dirqamii amma haala kana qopheessuudhaa fi paartilee siyaasaatii fi mootummaa bira jira. Karaa keenya wajjin mari'ataa jirra. Mootummaanis paartilee siyaasaa kana wajjin mari'atee waliin haala filannoo kanaa anjessuu qabu jedheen yaada. Filannoon bara 2018 jechuu kiyya gaggeeffamu kan yeroo biraa irraa adda ta'uu qaba ejjennoo jedhu qaba mootummaan uummannis kanuma hawwaa jira. Garuu haalli biyyattiin yeroo ammaa keessa jirtu ni beekama. Rakkoon nageenyaa weerarri vaayirasii koronaa jira. Kun iddoo jirutti filannoo kana dhuguma kan yeroo biraa irraa adda taasisuun danda'ama. Keessaayyuu haala nageenya biyyattiin keessa jirtu naannoo Tigraayitti, lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa iddoowwan adda addaatti illee Beenishaangulitti illee rakkoon nageenyaa darbee ni mul'ata waan ta'eef dhuguma filannoon kun akkuma jedhame filannoowwan kanaan dura irraa adda ta'uu danda'a rakkoowwan kanneen xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan. Gaaffii gaariidha. Gaaffii deebi'uu qabu rakkisuudha. Filannoon kun filannoo adda ta'e kan akka boordii filannootti jennu nuti filannoon kun hanqinoota hamma har'aatti filannoon Itoophiyaa keessatti godhaman qabaatan irraa bilisa ta'ee uummanni filatu bilisa ta'ee paartileen dorgommiif dhiyaatan hundumti isaanii bilisa ta'anii uummata duratti dhiyaatanii uummanni sagalee isaatiin mootummaa isaaf ta'u yeroo jalqabaatiif warri kanaan dura hundumti isaanii filannoon sirrii hin turre hin saamame waan akkasii jechaa turan hamma har'aatti jechuudha kun hin hafne. Isa kana hambisuus qaba jennee amanna nuti. Isa kanaaf immoo akkati kaaftee haalli biyyattii keessa jiran hangam filannoon kun akka silaa barbaadamutti bilisa haqa qabeessa madaalawaa ta'a inni jedhu rakkisaadha. Waan lamatu jira. Tokko dhimmi nagaa jira. Lama dhimmi vaayirasii jira. Kanaafuu kun akka inni hafu gochuuf maaltu godhamuu qaba? Nuti karaa keenya filannoon tokko deemsifamuu fi lafinni filannoon godhamuu fi uummanni keessatti filatuu fi haalli filannoo nagaa qabaachuu qaba. Kanaafuu gama mootummaatiin filannoon iddoo kamitti godhamaa nagaan iddoo kam jira jechuudha. Iddoo kamitti hin godhamu sababii nagaatiif kan ka'e kan jedhu adda bahuu qaba jennee yaadna miti. Ammaa ka'ee mootummaan lafa akkasitti sababii kanaa fi filannoon hin godhamu. Warri kaanii warri nagaan ni jiru.
sababiin isaa uummata bahuufis danqaadha. Haala danqaa sana keessatti bahee filannoo bilisa gochuu hin danda'u. Kun eega adda ba'anii fakkeenyaaf akka naannoo Tigraay jiran Tigraay keessatti gochuu hin dandeenyu kan jedhu keenya irraa lama jirutti. Itti dabalee iddoo biraas yoo jiranii guutummaatti naannoon filannoon irratti godhaman bilisa ta'uu qabu. Bilisa eenyuu fi paartilee siyaasaatii fi uummata filatuuf dorgomtootaaf. Nuufis warra filannoo sana raawwachiisuuf. Sababiin isaa meeshaalee filannoo geessinaa bakka isaa ga'uu qaba nagaadhaanii bakka isaatti raabsamuu qaba. Warri achi qubatanii filannoo sana gaggeessan nagaan gaggeeffachuu qaba. Haala kun hin jirre keessatti deemnee namoota keenya bobbaafnee uummati sin ba'a jennee abdii godhannee deemuu hin dandeenyu sababii ta'ee fi mootummaan karaa isaa kana ifatti lafa kaa'uu qaba. Sodaan jira waan arginu waan qabatamaa lafarra jirudha. Isa kanaaf inni kun dirqamee eenyurra jira warra mootummaadhaa fi warra haala nagaa biyya kana keessaa irratti waan isaan irraa dhiisuu qaban dhiisanii waan gochuu qaban immoo godhuutu isaan irra jira. Kanaaf irri guddaan kan inni bira jiru kuni mootummaa bira jira jechuudha. Mootummaan kana nu beeksisee nuti raawwachiisuudha malee boordiin filannoo nagaa ilaalchisee waan goonuu hin qabu. Kanaaf uummataafis haa ta'u nuufis haa ta'u kanarratti qooda guddaa kan qabu mootummaadha. Waa'ee paartilee siyaasaa kaastanii turtanii keessaayyuu paartilee tokko keessaa namoonni isaanii hidhamanii jiru. Paartileen illee wanti kaasan jira iddoowwan adda addaatti waajjiraaleen nu jalaa cufameera jedhu miseensonni jajjaboonni nu jalaa hidhameera jedhaniiti kaasu waan ta'eef tarii garuma keessan iyyannaa garuma keessan dhiyeessan natti fakkaata waan ta'eef hunduma isaayyuu garuma mootummaa qofa dhiibuun danda'ama. Kana boordiin filannoo tarii akka qooda fudhataa tokkotti wanti sirreessu hin jiru. Kun gaaffii sirriidha. Iyyannoon dhiyaatan yeroo adda addaatti nu walitti dhiyaataniiru. Namoota nu dura hidhaa keessa turaniiru jedhanii yeroo adda addaatti sanadaan yookaan dhiyeeffatan jiru. Isa kanarratti hammam hojjete boordiin filannoo inni jedhu gaaffii sirriidha. Wanti nuti baay'inee itti publicly itti deemnee lafa jarreen kun itti hidhaman tokko tokkoon ilaallee warreen jara kana hidhan maaliif hidhanii yoo hidhaman immoo paartiin kamiyyuu akka seeraatti paartiin seeraan galmaa'e tokko Itoophiyaa keessatti waajjira banatee hojii paartiin siyaasaa hojjechuu qabu hojjechuuf mirga qaba. Kanaafuu seeraan hamma deemetti miseensonni isaa bobba'anii dhimma paartii raawwachuuf mirga qabu. Kanaafuu boordiin filannoo warra mirga isaanii duraa fakkeenyaaf waajjirri duraa cufame paartiin kun paartii seeraan galmaa'ee jiru taanaan boordiin filannoo waajjirri kun warra duraa cufe dirqama deeggarsa kennuufiin irra jira isa jedhu qaamni hidhe sun sababiin isaa labsii kana keessa jira. Duutii tokko operate paartii inni kamiyyuu biyya keessatti yeroo inni dorgommiidhaaf waajjira banatee adeemu uummata arguuf jiru gochaa isaa kana biiroo yeroo inni banatu akka inni banatuuf gargaaru malee duraa cufuun seera maleedha, seera ala. Kanaafuu kanarratti hammam hojjete boordiin filannoo inni jedhu kan irratti hojjenne jira. Fakkeenyaaf kan asoosaa kan nu dhiyaate al tokko kan yaadadhaa. Al tokko immoo anumti mataan koo kana gara baatu kana gaafannee turre garuu eessa gahee eessaan geessan isa jedhu irratti itti fulla'ee
hamma silaa deemuu qabamu iddoo kamtu cufamee ammayyuu jira maaliif cufamee jira habana musee jedhu irratti sirriitti itti deemnee karaa keenyaan guutummaa namatti difeendi of goone waan silaa nurraa barbaachisu raawwanneerra jechuun na dhiban. Kanaafi kana gochuu qabnaa gaafataa immoo kan nuti jira walitti qabannee warreen namoonni nu duraa hidhamanii jiru jedhan kana walitti qabannee haasofsiisuu jalqabnee jirra. Maadha inni kuni baga gaaftayyuutii kana. Egaa himannaa kana walitti qabannee booddee qaamota paartii rakkina qabna jedhan nu duraa hidhame jedhan boordii filannoo fi paartii biyya bulchu sadiin walitti dhufanii rakkinni kun iddoo kamitti uumamee attamitti hiikamuu qabaa isa jedhu irratti haasaa jalqabamee irra amma gidduu kanaa ofee koon dhufee ture addi bilisummaa Oromoos dhufee ture ta'een beeku kan warra paartiin asoosaa Beenishaangul tokko dhufanii turanii jalqabeera kun maal gochuudhaafi iddoo kamtu hidhamanii jiru maaliif hin hiikamne isa jedhu kanarratti waliin haasa'uu fi haasaan kun jalqabee torbanii lamaffaarra jira isa kana gochuurra jiru jechuudha. Kanaafi mootummaa duwwaa gara mootummaa duwwaa nuti hin ta'in nus karaa keenya kan warra raawwachuu nurra jiru raawwachuu qabnaa himata isaaniis immoo fuunee keessumsiisuu fi qophiidha hamma dandeettii keenya. Nuti walitti dhiyaannee mootummaati kan gochuu qabdaa paartii immoo isin immoo mirga akkasii qabdu jechuu bira darbine hirree ittiin dhannee namicha sana waajjira bannu mana hidhaatti baafnu hin qabu. Isa kana paartiileen siyaasaas beekuu qabu. Filannoon bara 2013 kan nagaa dimokiraatawaa fi haqa qabeessa akka ta'u uummata irraa maaltu eegama? Mootummaa yookaan paartii biyya bulchuu irraa maaltu eegama? Kanneen bifa dhaamsaatiin keessayyuu uummanni bahee sagalee isaa akka kennu kaardii akka fudhatu dhaamsi isin dabarsitan yoo jiraate. Uummanni uummata argite uummati kamiyyuu haala bilisa ta'e keessatti mootummaa isaaf ta'u filachuuf hin jibbu bahee filachuuf hin jibbu garuu haalli inni keessatti filatu danqaaleen jiran ka'uu qabu. Danqaalee jiran kan immoo kan uuman humnoota siyaasaati yeroo baay'ee. Kun immoo eenyutti dhufaa? Paartiilee siyaasaatiif mootummaatti dhufa. Uummanni uummata. Kanaafuu kan hundumtuu gochuu qabu maadhaa? Seerri lafa taa'ee jira. Dirreen irratti dorgoman seerri haara lafa kaa'eera. Mootummaan maal gochuu qabaa? Paartiin biyya bulchu akka paartii biyya bulchuutti. Paartiin biyya bulchu paartiidha. Akka paartiitti ilaalama. Mootummaan immoo mootummaan addatti ilaalama. Mootummaan paartiin tokko miti. Mootummaan dirqamni isaa akka mootummaatti paartii biyya bulchu osoo hin taane kan inni achi jiru biyyichaaf achi jira mootummaan. Kanaafuu biyyattii kanaaf seerri biyyattii heeras dabalatee labsiileen jiran hojiirra oolanii paartileen dorgoman kun immoo eger mootummaa ta'uuf deemu dhimma iddoo wal jijjiiruuti. Kanaafuu isaan lammeenuu paartileen dorgomanis taanaan paartiin biyya bulchu kuni seera biyyattiin qabduun fudhatee isa kabajee paartileen seeraan biyya kana keessatti galmaahan hundumti isaanii himata isaan amma kaasan kana waa'ee waajjiraa paartiin nu biratti seeraan galmaa'ee jiru lafa fedhetti waajjira isaa banatee dorgomuu uummata arguu akka inni danda'uuf mootummaan haala inni keessatti bilisaan bobba'ee deddeebi'u poolisiin naannoo sana jiru. Poolisiidha kan hidhu. Poolisiin maaliifidha? Aqaabee eeggiidha kan kasasu. Aqaabee eeggii maaliif kasasa? Yoo waan
sirri seeraan ta'e seeraan ta'a. Kanaaf garuu karaa filannoo ilaalchisee deeggarsa isaanirraa barbaadamu gochuu ala waan karaa hin taaneen irraa of qusachuu qabu mootummaan. Sababiin isaa yeroo baay'ee kan himatamu mootummaadha. Poolisiitu nu hidha jedhu naannoo akkasiitti lafa akkasiitti nu hidha jiru. Isa kana seera sanaaf buluu qabu. Seera taphiisaa filannoo sanaaf hundumtuu buluu qaba. Isaan yeroo baay'ee namoonni kan himatammaadha. Paartii biyya bulchuutu mootummaatti gargaaramee akkasuma godhaa jira. Poolisiin naannoo tokko jiru akka mangistiitti ilaallan akka mootummaatti ilaallan. Poolisiin mootummaaf hojjeta malee paartii biyya bulchuuf hin hojjetu. Boris paartiin garbataa yoo dhufe isaaf hin hojjetu. Mootummaan itti fufa. Paartii wal jijjiiru. Nu akka boordii filannootti kan nuti hubannus kan nuti beeknus kana. Nuti har'aa paartii biyya bulchuuf miti kan nuti as jirru. Paartii itti aanee dhufuufis ni jira. Paartii achi booda dhufuufis ni jira manni kun. Kanaaf akka nuti itti ilaallu akkasi. Kanaaf mootummaan amma jiru gubbasii ka'ee amma Prime Minister gubbasii ka'ee amma isa goda waradaa jirutti aanaa jirutti hundumti isaanii seera kana fudhatanii waan filannoo kana gufachiisu dorgommiidhaaf danqaa ta'u irraa of qusachuu qabu. Uummanni immoo lafa jirutti mirga isaati. Mirga heerri biyyatti kenneef. Mirga isaa dura paartii biyya bulchuusa ta'uu paartii siyaasaa jiranis haa ta'uu kan isa danquuf jiru yoo jiraate sirriitti bahee kun kana hojjetaa jira. Kun kana hojjetaa jira. Kun karaa akkasiin danqaa jira jedhee karaa bilisa ta'e mirga isaatti gargaaramee filannoon kun filannoo haqa qabeessa akka ta'uuf qooda isarraa barbaachisu qabsoo karaa nagaa gochuu danda'u uummanni isa kan mirga isaa irratti dhaabbatee falmatee filannoon kun filannoo haqa qabeessa akka ta'u madaalawaa akka ta'u gochuu irratti qabsoo isa gaafata. Filannoon kun adda ta'u akka inni adda ta'u gochuu fi haala adda ta'een itti qophaa'uu qaba uummati kun kan jedhu qabna nuti. Dr. Abarraa Daggafaa miseensa boordii filannoo biyyaalessaa dhimma filannoo bara 2013 irratti ibsa bal'aa waan nu kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Isinis fayyaa. Egaa daawwattoota keenya dhimma filannoo bara 2013 irratti Dr. Abarraa Daggafaa wajjin turtiin taasifne kana fakkaata. Qophii biraatiin hanga wal agarruutti ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Kan isin wajjin ture an Haayiluu Miidhaqsaati turtii gaarii.